haameetiin akkana dhaabbachuu jira laa akkattiin dhaabbachuu jiraan oqaya an ijoollee baadiyyaati illeen as dhufee rakaataa godhu malee nuti ijoollee baadiyyaati sii galee ilmoo namaa kana akkana gootee maa biyyaa baate jettaniin immoo naa gaafachuu qabdan dirqama akkana oqeen harkaa dhiitee darbee bakki inni gaafa san na dhiite jechuudha ammallee na dhukkubti lafan na jiisee dirqiidhaan waan godhe godhee ka'ee biyyarraa baafate jechuudha ganama ugisee mana quraana walii jaanu durallee ija na kaatee jirami bakka itti na galaafachuu ta'u hundi wayin beekeen achin na galaafate jechuudha si jammar waan godhe godhee erga biyyaa bahe rakkina musaa biyyarraa beekis hin qabu warri isaaniilleen miskiinummaan qabanii warri isaanii akka killee osoo deeman irra akkanarra raawwatee biyyaa isa baase an ammoo jala dhufee hin dhiisu har'allee baruu namni na fuudhu hin jiru kan talti dubrummaa laggattee natti dhuftan han jawuntini amma dirqiidhaan sirraa fudhateen dirqiin narraa fuudhee kee ammas hin beeku naan jechaa jira bari kun bara kamis laa amma wallaa billaan bara ijoollummaa wal goone waan goone hin beeku ati maaliif duuba luka adda qabda maa itti dhiista kophaa isaa akkamitti kophaa isaatiin ijoollee dura qaceelchee namaa gargaare maqriba booda wanni ta'e intalti dhalaa ilma dhiiraa kami fira dhoguu dandeessu mamman nama ilma dhiiraa kun dhiira namaa gargaare qo'emee sulee calliseeti namni ni agaafatu si kashira kanaan deemu maqaa dambalee miidiyaa kana irratti ajajataati namaa gargaare immoo namaa akka gudeessatti waan bakka namaa gargaare miliyyoon dhalaati kana alaawaa gadde dhiirti kana itti hajamtu hin jirtu akkontaa watisanii bakka jannaa namaa gargaare mijiyyo ana jenda miidiyaatiin tolu rabbi sodaadhuuti kijibaan irran kaayini kakadhu an wallaahi uummata kalaa maamanna mudugaasne wallaahi obillaahi an gaafaan biyya jiru garte wallaahi biyya eegaan biyya arabaa tanatti hin ballake dhugaa dubbachuuf ani uummata akka hin beeku intala anna miidiyaa aboo hin sobinaati kan arete qabaana abbaate guba amma wareedan qabu nama meeqa si qabe gaafii tiyya naan deebisnee bar ni yaadatta anis eegaan biyyaa beeniin guddadhe dammoo gaafa suuraa kiyya maxxansuun danda gaafanni waan sanna waliin godhu wallaan ani waan kana keessa inni harkaan qabu jee kakachuu isaatitti na ajaa'ibaa jira waan naan jette waadaan agartee irraa battee musaaba ay waadaallee amma fuudhee badee jettu waadaallee duuba waadaa galee jetta ammas maal jechuu wanni kun hundi amma dhagaye muyit godhadhu hayyee isan gaafadhaa muyit godhadhu amma nama akka ishiin jettutti nama hedduu na qabanidha ka jechuu jiru san amma nama hedduu yoo taate hoggaasa milyoon turrifatteetuma musaab itti fakkaatee natti fakkaataan akka maqaa kiyyatti amma musaabis ijoolleedha yoo ta'e hoggaasan waan akkasiiti kanaaf bakka san adda baaf namuma biraatiin saa jechuu bakka san namni biraa tokko jiru la isaan nama hunda dura qaceelchee jira duraatti jaalata ture sitti dubbatee ni beekaa sin jaaladhafaa jee mana quraanatti inni 8 barataan 4 baradha ijoolleedhaamanis gaafa kubbaa fuulanna dhiiteetu mana lakkafuu ture dura ija na kaate inni ellaanu an boqqolloo tanya akkam daaraa godheetu gisee osoo na gangalchu lafa tanarra otoon booyu lakkina dhiisi jiruuni waan kana amma na kaatu isaatti ajaa'ibu jira namni na boodan jiru tamee qaxxee ati gaafa san asittuu kijiba tokko guddaa kijibdee jirti maamannamo kijibni kamaale kaniinan kijibi nama manguddoon akka qayyara inumaatu ati nama siitumsu qabda ani miskiina dhaggeeffadhu nama tokkollee hin qabu ayyee nama warra amma seene kanatti himadhu jidduu isin ilaalani an dubbii kanaa kanan beeku dhaggeeffadhu ga maamannamo yoo naa tumsatee maamannamooni saahiba asumarra wal beeyne malee inuu namni biraatti ayyee ka biraatti dabarfadhu ati fidedhu manguddoo namni sun asi gaafatu ani hin dubbadhu bakka siitu waan kana qabu miidiyaa kanarratti oromoon baay'ee na jaallattis baay'ee na kabajjis garuu an nama naa dubbatu niyyoo miskiina niyyoo naman qabdula namatti kana gartee miskiina afaan hin goggeessin durba garuu himannaan duraatii fi himannaan maammannamutti himatte amma waladdala sareefu gurbaa kaanitti himachuu jirtuu fi tamaammannamutti himuu jirtu walatti narra duuluu barbaadan jarri kun ati sulee niyyoo waa'ee miidiyaan beektuun afaan dhiira daddaatti kan gargaaruu afaan hin goggeessina baate musaab ani niin deeman marakkoo tokko hin qabu yoo ati nagee baate
dhaggeeffadhu. Waata kaasimu. Miidiyaa kanarratti ani eegaa miidiyaa fayyadamuu eegalee takka ajandaa namaa ta'een beeku afaan namaa bu'uun beeku an kofilee taphachuu malee ajandaa miidiyaa nan godhatini ani sin beeku. Waan gootee biyyaa baate waan gootee biyyaa baate tasin Kun ajandaa miti ajandaan jeen. Takka godhee biyyaan baadhaan qulqulluudha. Wama takka godhee biyyaan baadhaan. ajandaa min agabbaa feemasa dur namni beekumoo arra feemasuu barbaanne nuti misi jammar miidiyaa arra umaan barbaannu dalagatee bulaadhaa baay'isawee garuutu sina siraatuma kee gadhume akkana taanii taan janajante bulaaf na godhe gurbaan kun dhugaa dubbachuuf dura Saniin dhageeffadhu yoo jaalalaa sirraa na qabe yoo jaalalaa sirraa qabe sittiin heerumuu barbaadeette karaa suduutaatiin na gaafadhu malee maqaa nan balleessire. jaalala sirraa na qabe jeetiin anata ijoollummaan dubrummaa dhorkite gaafa dhaarii deebi'ee. Batta naka jibdee bari yoo dhugaadhaan dhageeffadhu la dhugaan na jaalatta taanaan jaalatti falagoyta abbaa fedhe anuma qallishaa qilleensi deemuun kan bubbeen deemtuun kana yoo jaalatte koottuutii siin jaaladhe akkana jiinatti himadhu ammoo maqaa dhagaan Ni jaaladhee rakkoon qabu baree ni jaaladhee akkasuma. jaaladhee ati namni sirra bareedus guutuudha garuu nama na balleesse ati nama ijoollummaa kiyya balleesse arrallee barullee taanaan si malee nam tokkotti sin heerumu akkanan na fuutaa sila akkanatti lafa qottee na fuuta. sin fuudhu sin beekuu nan beektu sin fuudhu maalitti namni ifa jeesi deemu. Maammanna Muhammad tare hangee siin haasuu Akka gaafsan gammaddee balleesseetti amma bakka itti godhu. Hin kofiin mana nama guddisaa. biyyaa jirtu saaf rabbisa daadhu. Biyyee fi rakkoo itti baate sana gammaddee amma ilmoo namatti gosa asirra teessee akka diinatti. Awoo maammanna moo keenya an biyyatti gartee asoo warra ollaa keenyaatu barani biyya darasummaadhaan deeman ani bakka manaa hundaa'u tana sobde an nama darasummaa deemu asoo bakka darasummaatiin dhufe. Darasummaa wanni jaamu jirtu ati darasaa kasaartee narraa darbi. Gaafa darasaati jenna. Darasaa yoon darasaan duruma nama raafatu gurba. Gaafa darasaa Darasaa yoon galaa qofa gidduu itti qabu. guyyaan makriiba. Osoo darasaa sirraa fudhatee moo. Darasaa yoon galaa qofa gidduu itti duruma raafatu darasaa itti. Ulee koyme. Sule miidiyaarra jiraati waa hunda naasee miidiyaarra jira maaliifi? Gaafa darasaa san sirraa fudhatee moo erga gaafa. Jaarsi waddaa kiyya dhufe miti yoo osoo nama fireetti kuna maqaa dhimaa qabu uummata akka maqaa kiyya nan kaasin ullee arra booda maaman namoo dhagaa isin booda akka maqaa kiyya arra booda nan kaasinan. Bilaash bochi miyyoon tun. Akkana bochi nagaafayyee bochi miyyoon waan asin godhineet. Ati ana ammal yattee namni nama kola jiru sinkile yaa qabannee waan Amma ati boo'i Musaaf lammaffaa godhattaa fuudhii bakka miyyoo bareedduudha. Barre maaman namoo maqaa na balleessitee dhufte yoo karaa suduudaati Musaaf jaalalaa sirraa na qabe siftiin heerumeette haana gaafattu san jaalaltii rakkoo miti. Akka jirtu na dhaggeeffadhu. Anni deema bas deemii diyaa kana ni dhiisa. Sumaa geenda gomaa sirraa. Hin deemin. Jennaa hin deemin. Ifiin bulaa miti hin deemin sitti taphatee gaafsan ammaan tana harakaata godha. Jechuun an bareedduu yoo ta'e waan digirii qabu. Karaa takka hin deemin. Hawaasni neeruma durummaa biyya harkee akkana godhataa sirraa. Ati gaafa san akkamii wanni taatee gooftaa. Qoyme dhaabbadhu. Sulee gista kappilis. Gaafa san ati. Gooticha dubbadhu waan kana qabda qabda tokko bulee qabdu. Si dhukkubee jira Suleen maanus ne si gista. Si dhukkubee jira moo akkam turte gaafa sana. Sulee shira kana yaade Sulee callis. Shira kana si yaade callis nurra. Si dhukkubee jira gaafa san. Jannaa si dhukkubee. Akkatti na dhukkubee namaaf beeka. Doktora faasi geessanii bakka hakimaa faa dhayitee. Maatiin kiyyaas maqaa nu balleessitee ijanii biyya na baasanii suma jalaan biyyaa fe'ani. Bara meeqa amata maaliif himuu diddaati? Bara meeqa amata meeqa? Daabboo jala kaayee daabboo qoree jira jaa. Jinniin isin akortu yoo dhugumaan maqaa kijibaan irra kaisa michiyyoo gartee miidiyaa kanarratti arraboota maqaa kiyyanan kaasinan. Callisiiti jiraadhu jireenya na dhaggeeffadhu Musaaf ani maqaa fayyana balleessitees biyyaa baateessi as dhufteessi
faaxeena caaltu harkatte garuu namni la bareedina yoo ta'es na caalu hin jiru yoo dubrummaa haariya barbaadu ta'es takka hin qabdu na aman anuma si wayyata ijoollummaa waan goota wajji gootan si galee akka barbaadde jiraadhu garuu anammoo bultii na wajjin jaarrachuu qabda dirqama dhiirri fayyaa hin qabne jirtu ka'ana intala dubrummaa hin qabne fuudhu hin jiru waan isaan dura heerumee bee dhugaa walitti himnee wal fuuna garuu intala shamaraa ta dubrummaa hin qabne namni fuudhu hin jiru urrati calaw yaa rabbi nagaya buusi Mama nama isa kutte. Waan tokkoon barbaada. Bakka dalagaatiin jiraasanii fi maal jettan amma akkam jettan? Waan kiyya kana maal jettan isin Oromoo? Akkam si wayyaa janna akkam si wayyaa. Laal ammusaaf shilingii takka ani dalagadheen jiraachifadhaa akka barbaadu illee ani rabbiin yoo shari'aan ati qaraatee beektu san quraanni shamarri gabbaatee dhalaan haada leeydu dhiirti teessee ani abdudhani siifin dalagaa rakkoon qabu. Baankii keetillee banadhu ani maallaqa asirratti hin galchaa ammoo akka maqaa kiyya nan balleessine ammoo dhiirti si booda nan fuutee na wajjin jiraattus hin jirtu dubrummaan asiin narraa balleessa waan ta'eef namni kabajaan na waliin jiraatu hin jiru an dhalaadhaa isaan dura tokko hin heerumne ala dubrummaan na balleessite maqaa kiyya kana na ol qabuu dhabdee miidiyaa irratti hanqaan dhufee iyyadhu hanqaan booyu hanqaa kana hundana cal jettee garaas nyaachuu dhabee ijoollummaan kiyya kaate fudhatte san si mul'achuu dhabee an isiumaa hin beeku jette ammoo walumaa galatti akkaate kabajaan na fuutee waliin jiraannu kabajaafeen si gaafadha. Hayyee kana ni haasoinaa bakka rakkoon qabu. Kan alaabaa Moroonoo irra jiru. Feesbuukiin. Raayitii qaba. Okay, Musaaba Oromoon jaati naa deebis. Laayikii si godhe. Milkee isaa halkan. Miti yoo ammaan tana niin sobeji kan namni kun ajandaa na godhata amma edanan buluuti rabbu maajii niin sobeji waan kana fedhe. Aboo Musaabdis yoo dhugaa taate miimaatti hin qabne dagattee waan hin soba dubbadeen beeku miidiyaa kanarra eegaan dhufee namni soba dubbatti naan jee hin jiru tasalle waan hin dubbadhu sitti yaadeetiin dubbadhaa sanumaaf Oromoo nuuna jaallatte kijiba himuu hin beeku dhugaan jiru kanumaan liqeemsi furadhu na fuudhi kabajaadhaan. Duba dirqiin si fuudha. Dirqiin nan fuutu ka. Waan goota irra dhaabbattee na fuuta. Yaa rabbi. Ati naana isuma. Milkeessatti jijjiiruu egaa inni sodaate obboleessuma. Milkeessatti achi jijjiiruu. Dhaggeeffadhu isa malees namni nama. Durba sodaate. Nama biraa akkamitti waliin Durba sodaata ammoo jaarsi dulla. Bara. Haadha faatee utuu. Musaab yoo tuyitellee deemaa rumna isaatti qal'oon tun tarti boy. Way. Musaab. Yoo. Mee qal'oo tana Garuu tasa wargaa haadha Musaabdii faatee kan kan bareeduleedha mee likkillaale dura. Saboori laalii obboleeyyaa kiyya dirqama ani uumaa ban maqaan irra keessa yoo siin jaaladheettee dhuftee dhugaa yoo na jaaladhu. Isii fooloo warraa qabdan islaama isii. Messenger wali fayyadamaa turre bar messenger kiyya keessa dhiiraa kee jennaan maqaa kiyya nan kaasinii deemu dhooke. Yoo nuti jiruu sin jibbi Musaab ila karaa gabaabaa haadha manaa xiyya siin masruufadha mallaqa waawwachiisii ergaa kabaja teenaa sirraa balleessee anuma abbaan manaa kee jettee ati micaatan ammarraa gasti irratti kabajan godhiniif sabni Mooraanoo kun akka TikTok irraa si balleessu beektaa wallahi asirraa dhabama si goona. Yoo kana fudhatte fudhanne immoo miidiyaa ni sobtiiti ilaala miidiyaa yaaboo miidiyaa miidiyaa ni sobtiiti afaan keessaafuu afaan jara kanaan bulchana warri TikTok gowwaadha si qabnaan waa hunda dhuguma seen nama jeessa hanga lubbuu si baasu sirraa nafu ani obboleessu tokkoffaa jiruu teetiin hin taphatin ati jaartii nama daa'ima ati nama daa'ima nama ganaa bultii eeggatu intalli durbaa xiqqoon tuni
nama ganaa ilmoo dhiiraa irraa fe'e waa kajeelu akkamiin maqaa gana ga'u kana lafaa kaaftee nama 500 irratti isaa dubrummaan irraa fudhate amma booda dhiira takka hin barbaadu isa malee jedhu. Aboo ati mataan sin hojjetu obboleessa. Yoo fuutanii fuuta yoo hin fuune immoo walii gabbaana. Mijoo wati moromoo nama Oromoodha. Janna. Darraan itti dhiiraatti. Maa kana taafati? Moromoodha. Hime? Maa kennitaaf maaliif duuba sobeetiin irraa fuudhe? Habbootee iyyuu deemtu. Maaf kennitaaf dirqama haa duuba wal jechuun anis numaan jaaladha garuu waadaa inni naa galee waan sanuuf dalagooti. Maal jee waata si gale? Yoon si gate rabbiin baara nan baasin jee rabbiin leen dhageetuma baara baase. Yoo maal ta'e maali? Yoon si dhiisee deeme rabbiin nan dhiisinii genattaa dukkanaa kunoo ifa keessa jira rabbiin isumaaf itti jiraanuma jira garuu rabbiin bara kana. Oye inni mucaan kun ayyee sirraa atinarraa fudhate ta'e inni immoo hin beeku jaa isiit hin qabne moo maali akka fayyoo? Ani hin beeku jee. Akka horii qalanii sillaa dubrummaati jenarraa fudhate akka bareechee narraa fudhate qaba jeeran anis isa malee natti hin toltu jiruun xiyyan jirtu. Ayyee mee akkatti sirraa fudhatu nuyi meeyyee? Bareechee narraa fudhate. Safuu cabsinaa aadaa Oromoon cabsinaa mannaa ta'e. Dhiisaan egaa. Oromoo rabbi sodaadhaadha. Rabbi sodaadhaan irratti hin duulina. Amma kanaa kabareechee keessirraa fudhatu hin jirreef akka dhiyyitamu dhugumaan isa jaalatta. Jechuun nama dubrummaa irra dhaban jechuun nama laafaadha maal si fakkaata? Agasias deebi'ee waynaan biraa si tuqe. Oye. Agasias waynaan biraa si tuqe. Ya? Hee. Saniyaas nama biraati yoo kan nutee fi rahmata gootee fi Janna. Eega musaabillee Ani qorachiisna. rabbiila meeshaan kijaabaduun jee fakkaate eega gaafsanii bishaanumaan dhuga bas waa tokko godheen beeku rabbiillee natti hin beeku rabbiillee biyya ormaa tanaan akka nagaan nan galchine nin isinii fakkaadha isa malee akka namni tokko deebi'ee Laala. Takuna. Dagay. Laala. Dagay. Biyya ormaatitti yoo duute nu idaa goota jedhi nu kakuu kabbaatii si kakachiifna. Musaa bin malee takkaa namni nan korre. Rabbiin dhukkuba haakimiin hin dandeenye natti haa baasu jedhe. Let's go. laa ilaaha illallah inni haa kakatu kame xiyyoota nan xuuyne annumaa hun beeku yoo inni jee rabbitti hin dhiisa haay isin dhiisi. Ati yoo dhugaa taate waan amma miidiyaan siin jee kana kana na wajjin waan kana godhe hin godhechaa jira isa kakachuu qaba. Laala. Ila inni barsi tuqee jira. Isa akkasi tuqe beeknee jirraar. Isa boodas namni biraa akkasi tuqe shakke. Inni si tuquu si tuqee jira. Isa booda namni biraa si tuqee. Qoosaa miti wanni kun. Firaankii baananis miti. Dhaggeeffadhu. Dhugaan jirtu kanuma warri liqimse amma faaxeen as jalaan arrabsitullee isa jaalatti ani garuu isa hin dhiisu arrallee barullee laa gaafa sani milkatallee musaab yoo dagatte milkata hojjisitti muume. Himiif. Amma guyyaan inni himiiflee aboo miira keessa kan suurri saree biimtee aboo rabbii isin uume sodaa. Faashina. Dhaggeeffadhu. Miidiyaa dhaggeeffadhu. Mulleen qabu naan jee. Qamisuma kiyya kana. Milkeessa yoo jala jiraate abooda milkeessaa dabbaal. Dhaggeeffadhu miidiyaa karaa gabaabaa sirraa fixani. Ani laayif irraa bahu deema mijiyyoo hin dubbatini qaxjii maqaa kiyya gassi biraa seentee akkanaan kaame. Miidiyaa ani mijiyyoo laala mijiyyoo taraasiif beeku. Yoo immoo na fuudhi siin jaaladhe jaalalaa sirraa na qabe naan jette haala wasaalan koottu jaalalti rakkoo miti na jaaladhu. Nama lubbuun jiru jaalatanii anuma fokkotaa kanarraa yoo jaalalti si qabde alhamdulillah nama na jaalatu harkateef rabbiif galanni haa ga'u. Koottuuti siin jaaladhe jii ajandaa bareedaa akkasitti siifta.
siin jaaladha gusatillee ammoo karaa haqa balleessiitiin na tuqee jireete ayyooni takkaan inuu sii miti dhaluma takkaa hojii gaseene namma waan kiyya kana rabbi narraa mura hin beeku takkaa hojii gachiisee hin beeku anjoollee ishi narraa muru je hangasumara rabbi nan dhiise ila kakad kwaattu achiin ciisinii kwaattu waan goote jirta yaa musaaf rabbi sodaadhu taa'ii nurraa fukkata wannu kuni dhiisii wal fuunee bulti waliin ijaarra Aboo Musaaf. akkuma duraan na jaalachaa turtee gaafaan biyya jiru Yoo. bishaaniin dabba girgiraan namni seenarra eegisii ati dhufte kabajaan ofii ol si aansu san madara Ka guyyaa ayyaana Franqalloo irraa guurtee hogana takka takkaan si gayyaa hotee si diidii kijiba guddaa dirree taa kana kijibin Oi, Janna. waan hundaanis qubaan qaba. Janna. wayyee Maal jechuudha? qacalee raafisee Maal jechuudha? Tummaa akka waa qabdudha. Musaaf ila nu marti TikTok. aboo miidiyaan maan balleessine kalaa dirqamaan irra fiitanii isin dirqamaan kottaa duwite gubbaan aan kora Wallahi ko. Hin korre. Waay. Dirqamaan namni akkamiin booya boo namni laal wal koru malee akkamiin booya waay namni nama wal koree wal boochisa buleessa maa boottu bijoon laal akkatti siin booya. Baga korre baga. Wallahi koree jira. yoon tuqee Koree jira jira. yoon tuqee dhiigaa nama tuqaate Marti koree jira dhaabbateessa. Saamsungii turte gaafa inni korre. laa yoon koree Aboo dhiigaa nama dhagaye. tuqa nama wanta Anjibuutiin ture ilaalanii tuqanii waan takka hin beeku adaba kana maaleeti. Koree jira dhaabbateessa. Boo miidiyaa mootii nurraa godha ka.